السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جويا هرّا أكامتي فيديو تكو يوهو تمبليتي فيدمني سورة كسموان غرغرة فكينيا مركزة فكامتي سكرين شوتي إساها لكنا الفيديو إساها ركانا كان جروف فيديو كان سيني كبردير في أوكي ولمان كلالو تا إن شاء الله تعالى. أولا كان أقول فمو أكاونتين كيسان كان تيك توكي دابنا تاو قبا كان تيك توكي وكان بناتا هي غاسي امو أصبرن رفتني effecti photo from wed كي كان بوتا تانا غتو يتاني أكنا يو غتو يتان كيسي سنغالشا إسنا مو كان سببي إسا نجمني في الرتي قدتو وان بربادنيف بوتا كاميران بريجيمتو ديمتو تانا use this effect تأتو تانا تويتاني وإذا كان رجع تويت أملتو كاميرا تسيني دفا وان الركاتو بربادن سكرين شوتي تهي وان غرغرة كركاتو بربادن حالا كانان الرجع تويتاني كسما أوكي رجوتاني دانغوتاني حالا كانان كنا إسيني باسا فيديو كنا جتويتاني sagalee ilaa haga dhumaatitti isinii waraaba hin eeggattan haga viidiyoon kun silaa tahee haga dhumaatti isinii waraaba ni eeggattan jechuudha. Okay, egaa kanatti inni jenna ufumaan gara nekistii nu dabarsa. Sagaleen kun yoo isinitti hin tolle taate ammoo irraa qayyaruu ni dandeettanii yookaan ammoo kanuma itti achi fixxanii boota ila xiyyattii gallaaltu tana tuqxanii achi akkana ol ariitanii volumeedha akkana jira. Kun kana itti achi mataa oriijinaala yoo ta'e ammoo asiin baasaa garuu waan inni irra jireef akkasitti. Yoo edit godhuu barbaadanii keessa gasseenuu barbaaddanillee haala kanaan keessa gasseentanii sagalee biraa itti qayyaruu hin dandeettanii sagalee biraa iddoo kanaan itti qayyaruu hin dandeettanii yookaan ammoo haaluma kanaan gadhiifattan jechuudha. Gara qafootti gabbuusoo barbaaddan ammoo asumaan gadhiiftanii nan ufumaan gara lii keessaniitti bu'aa yoo akka nama hunda bira hin geenye ufumaa gabbuufatuu barbaaddan everyone can view this post kaydu kana gattu itanii al takka everyone friends jedhee akkasitti jira haga jalaatitti iyyuu ka jedhu kana irratti tuyitanii sima qofaaf jechaadha ofi biratti hafa wallahi iyyuu ka jedhu kana tuyitan isa yoo akkana gattu itanii jettan isinuma biratti dhufa posti gootan san booda eega posti gootanii kaatanii amma qafoo kiyya keessa gannaa bu'ee jira gara likii keessa gannaa bu'aa jechaadha. Okay, kabiraa hoo tempileetii fayyadamnee goona akka kaapkaatii kanaaf kaapkaatii tempileetii ka jedhu isa asirran dhuftanii tempileetii jettanii itti barreessitu. Templates in CapCut jettanii akkana itti barreessitan haala kanaan yoo itti barreessitanii jettan akkana isiniif ol baha akkana isiniif ol baha amma kanarra yoo barbaade suuraa kana irraa kaasee yoo dalaguu barbaade fakkeenya iddoo CapCut try this template jedhu kana gattu itanii wayita tuytan ammoo use template in CapCut jedhee kana diimaa kana gattu itanii kanatti ammoo opening template jedha banaa jira networkii keessanii faa tursiisuu danda'a ammas ammoo as template ka jedhu kana tuytanii wayita inni suuraa akkana isinii fidee jedhe suuraa keessan
ni maraxaxxanii iskiriinshuutii keessan ka barbaaddanii fakkeenyaaf amma bulee kana itti haala akka'u akkana itti gootan iddoo next jedhamu kana tuyitanii loading effects jedhee lakkaa jira ni eeggatana ganni lakkaa'u networking keessan tursiisuu danda'a. Okay, haala kanaan isinii baasa. Haala kanaan bootee inni dhoyse isin jala marka safaa dhoyse haala kanaan waan inni isin jala dhoyse mataafaa isin jala yoo dhoyse haala kanaan akkasitti ofirraa sirreeffattan jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanii achiin booda immoo akka kanatti isinii dalagaa. Amma eessaan gabbuufanna jettanii illee hinqamtanii add sound in TikTok boota jedhu kananni tuyxanii bulee kana exporting isinii ta'aa jiru. Amma boota kanatti ammoo inni isin ilaaluu qabdan eega gabbu'ee gariin isaa gara TikTokii isin dabarsa, gariin ammoo gabbu'ee cadhisa. Wayitee sanitti yoo akka TikTokii isin dabarsu barbaaddan gara TikTokii dabarsitanii yookaan ammoo gara TikTokii akka isin dabarsine yoo barbaaddan ammoo akkanumaan isuma gabbu'ee iddoo tachii kanaan tuyxanii keessaa baatanii wayita bu'ee innoon hinima yookaan ammoo isin dabarsa kallattiimaan gara TikTokii achirraa yookaan gadhiiftanii yookaan saawundii bichaatti filattanii waan ta'eef sanii biras isin dabarsa jechuudha. Amma meeqa daabuun ilaallaga. Okay, haala kana amma gara TikTokii na dabarsuuf deemaa jira. Gara TikTokii haaluma ofumaan isin dabarsaa switch godhee gara TikTokiitti jijjiira. Akkanatti isin jijjiira. Yoo sagalee hin qabne tahe sagalee isaa add sound jedha. Fakkeenya nashiidaa yookaan raayyaa irratti yoo hidhuu barbaaddan fakkeenya du'aayii garaagaraa yoo taate akkanumaan asii raayitiitti gootanii sarchiidha yoo barbaaddani haala kanaan sagalee ammoo gara jalaa kanatti itti dabaltanii originaala jedhee akkana baasa kanatti addii sound kadhu ka jalaa kanatti dabaltanii originaala kanarraa qannastan zeeroo deebistan haala kanaan isiniif baasa. Achiin booda ammoo eega akkana gootanii jettanii kallattiimaan akkuma reefuu goone san akkuma yeroo duraa goone san gadhiifna. Akkanatti eega gadhiifne iddoo kananii filanna. Yoo everyone nama hunda bira haa gahuu barbaaddan everyone irra gootanii yookaan ammoo friendisii keessa yoo barbaadda friendii gootanii yookaan ammoo uf bira yoo barbaaddan ammoo ka jalaa online yoo ka'e kana tuyxanii post gootanii anamma isa fayyadama. Eegasanii haala kanaan lakkaa'ee isiniif gabbu'a. Haala kanaan eega lakkaa'ee gabbu'e keessaa yoo baatanii gara isaa deemtanii jettan haala gara giralii keessanii yoo gara ammoo faayila keessanii gadi isinii bu'ee jira. Akka kanatti itti dalagachuu dandeettanii sagalee isaas dalagachuu dandeettanii isiniin jedha. Warri ammoo TikTokii keessan hin banatin akkaawuntii TikTokii akkatti banatan marsaattaan isiniif gadhiisa. Warri banatan ammoo haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatu.